Senegaal Morookoo galchii 1-0 mo'achuun shaampiyoonaa waancaa Afrikaa bara 2026 taate. Garuu Morookoon rukuttaa peenaalitii daqiiqaa dhumaatti argachuun erga taphattoonni Senegaal hin taphannu jedhanii dirree keessaa ba'anii diraamaa tureen boodadha. Murteessaan taphichaa Jiin Jaakuus Indaalaa jedhamu taphni xumuramuuf yeroo jedhu daqiiqaa 98ffaa irratti rukuttaa peenaalitii Morokoof kenne. Kunis erga murteessonni VAR irra deebiin akka ilaalame murteessu erga gorsaniiti. Murteessichis deemee ilaaluun taphatan sararattisaa Senegaal Elaaji Maalik Diyuuf taphataa Morokoo Biraan Diyaaz irratti balleessaa hojjeteera jechuun rukuttaa peenaalitii kenne. Leenjisaan Senegaal Peep Taa'u murtoo kana fudhachuu diduun taphattoonni isaa akka dirree keessaa ba'an waame. Saadiyoo Maaneen qofaa isaa dirree keessatti hafuun waayillan isaa akka deebanii dhufanii taphicha xumuraniif waamicha gochaa ture. Maaneen erga garee isaa jajjabeessee rukuttaan peenaalitii Morokoo akka rukutamu ta'e. Eduardo Mendy karra eegaan duraanii Chelsea bakka isaa qabatee eeggate. Taphataan Real Madrid fi Morokoo Biriyaam Diyaaz kan duraan balleessaan irratti hojjetameera jechuun baay'ee iyyate peenaaliticha rukute. Diyaaz Peenenkaa tooftaa jedhamuun yoo rukutu karra eegaan Senegaal bakka isaatti osoo hin socho'in dhaabbatee eeggate. Kubbaa kallattii isaatti rukutamte qabuun Senegaal gammachuu fi xiiqii guddaan taphatte deebi'an. Kana gidduutti sa'a dabalataa irratti taphni eegalee daqiiqaa 4 booda taphataan kilaba Speen Vaariyaaliif taphatu Peep Gey jedhamu Senegaaliif galchii bareedduu lakkoofsise. Taphaan booda leenjisaan Morokoo Walid Regragui gochaan Senegaal kan nama qaanessuudha waan Afrikaa kabachiisu miti jedhe. Leenjisaan Senegaal Paap Thiaw ibsa miidiyaaleef kennuuf jedhuun addaan kutee ba'e. Garuu yaada BeIN Sportiif kenneen taphattoonni isaa dirree keessaa akka ba'an ajajuu hin qabu ture jedhe. Walii hin galle waan mudate hunda tokko tokkoon ibsuu keessan galu garuu deeggartoota kubbaa miilaa dhiifaman gaafadha jedhe. Erga irratti dubbannee akka deebi'anii galanii taphatan godheera. Yeroo muddamaa akkasitti miira keessa galtee dubbachuu dandeessa. Dogoggora murteessaa fudhanneerra jedhe. Akkas gochuu hin qabnu ture amma erga ta'e immoo dhiifama gaafanna jedheera. Leenjisaa Senegaal kana jalqabumayyuu wanta akkanas aarse goolii Senegaal lakkoofsiste haqamuu isaati. Taphataan Crystal Palace Ismail Sarr lakkoofsifnaan balleessaa hojjetteetta jedhamuun galchiin sun haqame. Yeroo rukuttaan peenaalitii irratti kennamu ammoo yeroon deebisanii taphachuuf qaban illee dhumeera. Leenjisichi taphattoonni isaa akka dhiisanii ba'an yeroo ajaju deeggartoonni Senegaal ammoo waan harkaa qaban gara dirreetti darbachuun inumaayyuu aariidhaan dirree keessa galuuf yaalaa turan. Diyaaz rukuttaa peenaalitii galchuu dhabuun isaa Morookoon erga bara 1976 eegaa kan turte waancaa Afrikaa akka hin mo'anne godhe. Saadiyoo Maaneen akkas jedhe. Kubbaa miilaa waanuma addaati addunyaa guutuutu nu daawwataa ture. Kanaaf kubbaa miilaan ilaalchaa fi maqaa gaarii kennuu qabna jedhe. Osoo deebinee hin taphanne ta'ee maraatummaadha ture. Rukuttaa peenaalitii kenname nu immoo dhiisnee ba'umoo akka yaadutti gochaan akkasii kubbaa miilaa Afrikaa keessatti gochaa badaa ta'e galmaa ture. Kubbaa miilaa keenya keessatti waan akkasii mudachuu isaarraa mo'amne ba'uu keenya filadha jedhe. Taphni Senegaaliif Morookoon kun daqiiqaa 17 addachite. Maaneen akka yaadutti kubbaa miilaa daqiiqaa 10 ta'uuf iyyuu addachituu hin qabu. Waan hamaadha. Garuu maal gochuu dandeenya? Waan gaariin deebinee taphachuu keenyadha. Dogoggora ta'us fudhanneerra. Taphicha taphannee ergasii waan ta'e ture kun argineerra jedhe. Karra eegaan Senegaal Mandiin haala Maaneen Senegaalitti geggeessee fi dirreetti deebise waancaa Afrikaa lammaffaa akka mo'annu nu godhe hedduu nu boonseera jedhe. Waan walitti himne nu gidduutti haafu walumaan waan goonu goone walumaan dirreetti deebinee taphanne ofitti boonna jedhe. Taphataan galchii lakkoofsise Paap Gey akka haqa dhabne nutti dhaga'ame duraan galchii lakkoofsifne murteessaan taphichaa deemellee VAR hin ilaalle booda peenaalitii nurratti kenne Mendiin deebise. Sana booda xiyyeeffannoon taphannee mo'anne jedhe. Waan dirree keessatti mudate waan kubbaa miilaa Afrikaa irraa eegamu miti. Erga dorgommiin kun jalqabee waa'een filannoo murteessitootaa miidiyaa hawaasaa irratti dubbii ijoo ture. Senegaal ammoo tapha kana dursuun Raabaat yeroo ga'an eegumsi ga'aan akka hin ramadamneef himatanii turan. Deeggartoota isaaniifis tikeettiin kenname 3,000 akka hin caalle himataniiru. Komiin kunneen hunduu murteessitoota dhiibbaa keessa galcheera. Rukuttaa peenaalitii kennameen booda waan mudate maqaa kubbaa miilaa Afrikaa guutuuf gaariin turre. Waan kun pirezidaantii FIFA wancicha kennuuf achitti argaman Gianni Infantino fuulduratti raawwate. Taphataan duraanii Naajeeriyaa Ifaan Okokuu balleessaa taphataa Senegaal hojjete peenaalitiin kenname sun of eeggannoo kan hin qabne ture. Diyuuf balleesseera. Murtoon murteessaa kabajamuu qaba ture jedhe. Joonobii Mikaa'el tapha dhiisanii ba'uu isaanii deeggarre. Garuu miira isaanii nan hubadha jedhe. Morookoon haalatti qopheessitee fi bu'uuraalee misoomaa isheen hedduu jajamteetti. Garuu dorgommii akkasii arguuf
waggaa afur eeguu qabdi. Waggaa afur booda waancaa addunyaa biyyoota kaan waliin ta'uun qopheessiti. Agasitti Diyaazii fi lammiileen Morookoo carraa argatan harka isaanii keessaa baasuu isaaniitti kan gaabban ta'a. Waan gaariin guyyaa dhumaa irratti argame hojii gaarii Saadiyoo Maaneeti. Maaneen taphattoota kana waliin dirree dhiisee ba'uu dide. Taphattoota deebisee waamuu qofa osoo hin taane gara deeggartootaa deemee tasgabba'aa jechaa ture. Dhuguma Maaneen taphataa urjii Afrikaati.